Kan inni isiniif dhiyeessu amma walaloodha. Mata duree walaloo kiyyaa immoo waa'ee Harargee ibsa. Urjii damee bahaa yaa biyya Harargee iftoomaaf simannaan kan itti dagaage dachii heeratumaa kallachaa falange biyya odaa bultum tan ol qaayaange dhagaa baabbileef bishaan Haramaaya tan calii calanqoo uumamni kee faaya tan calii calanqoo uumamni kee faaya burqaa hayyuuwwanii hoodaaf aadaa gaarii gaarree wal qabatoo barrullee nam durii bosona dindiiniif haadha haroo carcari dursituu misoomaa muuxannoo gaggaarii bunaaf boloqqeen kee alatti ergamaa fooniin biyya qubsee sangaan kan kee cooma hortuu gaalaaf re'ee tanaannaniif damma gogaaf kallee keetiin sharafni argama gogaaf kallee keetiin sharafni argama raayyoomee misoomsuun qabeenya uumamaa ummanni Harargee hin qabu dorgooma ummanni Harargee hin qabu dorgooma aartiin Oromoodha kan maddu si keessa sirba akka shaggooyyee mirrisaaf dhichisa seenaa keetu hedduu kam himee kam dhisa seenaa keetu hedduu kam himee kam dhisa biyya Alii Birraa Aadamiif Qamarii Alii Shabbaaf Ismaayyoo Haloo fi Kadiiri Mahadii fi Abdusalaam Fandisheef Falmata kunuunsituu aadaa dachee artistoota kunuunsituu aadaa dachee artistoota kumaatama qabdi kanneen dargaggoota keessaa maqaa dhaween isaan hangafoota haasawee hin fixu dachii jibban beeyne daawwadha.